Barsiisonni fi hojjettoonni fayyaa Itoophiyaa galiin isaanii xiqqaachaa dhufuu fedhiin ogummaa isaanii gadhiisuudhaaf qaban dabaluu qorannoo mul'isaatii kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qaba. Pireezidaantiin Burkiinaa Faasoo Ibraahim Tiraawureen qonnaan bultootaaf meeshaalee qonnaa bilisaan kennuu jalqabaniiru kan jedhus Afrikaa keessaa qabanneetiin jira. Gara biyya alaatti yoo dabarru Ameerikaatti xiyyaarri walitti bu'uudhaan caccabuun lubbuun namootaa fi konkolaattonni hedduun manca'uus oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kana keessatti isiniif hammanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatina. Barsiisonnii fi hojjettoonni fayyaa Itoophiyaa galii isaanii xiqqaachaa dhufuutii fi fedhiin ogummaa isaan gadhiisuudhaaf qaban dabalaa dhufuu qorannoo mul'ise. Qorannoon haaraan dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa Akshin Eid gaggeessee barsiisotaa fi hojjettoota fayyaa Itoophiyaa hedduun rakkoo diinagdee fi haala hojii hammeessaa jiran keessa akka argaman kan mul'isee fi sababoota kanaanis fedhii ogummaa isaanii gadhiisuudhaaf qaban dabalaa dhufuun ibsameera. Akka gabaasa kanaatti waggoottan 5 darban keessatti baajatni manneen barnootaa 50% hir'ateera. Sababa kanaan ammoo hanqina meeshaalee mana barumsaa fi kitaabota barnootaa guddaa akka jiru barsiisonni qorannoo kana irratti kan hirmaatan hundi isaanii yoo himan, akkasumas barsiisonni 91 haalli hojii hammaataa dhufuudhaan kan himanii fi 96 ammoo waggoota 3 hanga 5 keessatti leenjii ogummaa tokkollee osoo hin fudhanne himanii 91 jalqabaa ta'an ammoo ogummaa kana gadhiisuudhaaf fedhii akka qabanis yookaan fedhii akka agarsiisanis himamaa jira. Barsiisonni kumaatamaan lakkaa'aman ogummaa isaanii keessaa bahuudhaan hojiilee dhuunfaa akkasumas godaansa seeraan alaa fi biyyoota garaagaraa keessatti lubbuun isaanii bahaa akka jirus gabaasni kun kan dabale yommuu ta'u, keessumaa barsiisota karaa galoo galaan daandiiwwan gammoojjii barahaa Somaaliyaa fi barahaa Liibiyaa filannoo isaanii jalqabaa akka godhatanis himamaa jira. Kun ammoo hojii humnaa biyya keessatti hojjechuudhaaf saaxilamaniiru jechuun gabaasni Akshin Eid kun ifa godhee jira. Haaluma wal fakkaatuun hojjettoonni fayyaa qorannoo kana irratti hirmaattan keessa 95 hanqina meeshaalee yaalaa fi qorichaa yeroo dheeraa akka qaban kan himanii fi hojjettoonni fayyaa qorannoo kana irratti hirmaatan hundi isaanii galiin isaanii gahaa akka hin taane ibsa godhaniiru. 75 kan ta'an galiin isaanii gadi bu'uu isaatiin nyaata maatii isaanii hir'isuudhaaf akka dirqaman kan dubbatanii fi carraa guddina ogummaa dhabuudhaan ammoo yaaddoon guddaan kan biraa ta'uu hojjettoonni fayyaa 100% leenjii isaanii akka hin arganne yoo himan, kanarraa kan ka'e ammoo 65 ogummaa kana gadhiisuudhaaf akka dirqamanis himamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa akka barruun qorannoo kanaa agarsiisutti haakimoonni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tamsa'anii hojii isaanii hojjechaa akka jiranii fi kanaan duras hojjechaa akka turan kan himamu yommuu ta'u, kun ammoo karaa seera qabeessaatiin akka hin taanes dubbatamaa jira. Keessumaa biyyoota akka Ruwaandaa, Somaalilaand, Somaaliyaa akkasumas biyyoota biroo kanneen Afrikaa kibbaatti argaman kanneen akka Leesotoo fi Afrikaa kibbaa akkasumas biyyoota biroo keessatti haakimoonni Itoophiyaa baay'inaan akka jiran gabaasaaleen kun eeraniiti kan isaan jedhan. Qorannoo kanaan wal qabsiisee kan ifa godhe ammoo haakimoonni Itoophiyaa keessatti keessaa haakimoonni baqaqsanii yaaluu irratti hojjetan lakkoofsi isaanii yeroodhaa yerootti hir'achaa jiraachuus dabalee katabee jira. Ambootti awutoobisiiwwan 4 tajaajila geejjiba magaalaa kennuu eegalan kan jedhus dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Amboo rakkoo fi komii hawaasaa gama dhiheessiitiin furuudhaaf jecha awutoobisiiwwan 4 magaalaa 4 tajaajila geejjiba isaanii kan wal hidhachiisu akka galchee yoo himu, awutoobisiiwwan kunniin magaalota ollaa fi akkasumas aanaaleedhaan kan wal qunnamsiisu ta'us gabaasa kana keessatti eerameetiin jira. Odeeffannoo dabalataatiif qulqulleeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Lammiileen Itoophiyaa 47 magaalaa Naajiraan mana hidhaa Sijiinaal jedhamu keessatti argaman isaan hidhamanii fi duuti itti murtaa'ee murtee lamaan kan irratti darbaa jiru ta'uu odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif arganne keessatti qabanneerra. Lammiileen Itoophiyaa 47 Saa'ud Arabiyaa magaalaa Naajiraan mana hidhaa Sijiinaal Ammii jedhamu keessatti hidhamanii duuti itti murtaa'ee murteen isaanii nama lamaan irratti fudhatamaa akka jiru himamee jira. Namoonni lamaan kan maqaan isaanii Abdusalaam Jamaal Muhammadii fi Abdul Samad Naggi Muhammad jedhaman caamsaa 20 bara 2025 baafatamanii yookaan manaa bahanii murteen du'aa irratti raawwatamuu maddi oduu garaagaraa gabaasee jira. Gabaasa kaleessa caamsaa 21 baheen waaree booda namoota 2 Badhaasoo Muhammad Jundii fi dhalataa Harargee Lixaa kan ta'e akkasumas aanaa Gooroo Labuu magaalaa Milkaa'ee jedhamutti kan dhalatee guddatee fi
Nama biraa immoo Abdulqaadir Muhammad Siraaj dhalatama Harargee Bahaa Malkaa Bal'oo kan ta'e murteen du'aa kun akka irratti raawwatame gabaasaaleen garaagaraa mul'isanii jiran. Dargaggoota kanneen balaa kanaaf kan isaan saaxile faddaaltonni baala sammuu namaa hadoochuu dho'isaa fi dirqamaan wayita tartiibaan isaanitti kennanii fi gara Saa'ud Arabiyaatti osoo imalaa jiran kan isaan qabsiisan ta'uunis ni dubbatama. Isaan keessaa immoo daangaa irra gahanii humnoota nageenya mootummaa Saa'ud Arabiyaatii yeroo garaagaraatti baala sammuu namaa hadoochuu waliin kan qabaman yommuu ta'u, baqattoonni kunniin baala sammuu namaa hadoochuu baachuu isaaniitiin osoo hin beekin yoo beekanis dirqamaan kan faddaaltonni itti baachisan ta'uus dubbatamee jira. Sababa kanaan ammoo mootummaan Saa'ud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa yeroo garaagaraatti baala sammuu namaa hadoochan kana wajjin daangaa biyyattii irratti qabee magaalaa Naajiraan keessatti hidhuudhaan murtiin du'aa akka irratti darbu yeroo garaagaraatti akka raawwatu himama. Lammiileen Itoophiyaa hidhaman kunneen mootummaan Itoophiyaa jidduu seenuudhaan lubbuu isaanii akka oolchuu yeroo garaagaraatti birmannaa gaafatanii jiran. Oduu keenya kan biyya alaatii arganneetti yoo dabarru barreessaan ol aanaan UN ajjechaa Washingtonitti raawwate cimsee balaaleffate. Barreessaan ol aanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaareez ajjechaa hojjettoota imbaasii Israa'el lama irratti raawwatame cimsee balaaleffanna jechuun dubbii himaan isaanii himanii jiru. Gocha suukanneessaa akkasii kana wanti sababa ta'uu danda'u hin jiru jechuun yoo itti dabalan barreessaan ol aanaan kun namni yakka kana raawwate seeratti akka dhihaatu gaafachuu maatii fi jaalalleewwan namoota ajjeefamanii mootummaa Israa'eliif mararfannaa isaanii hima. Sababa dhimma kanaatiif hawaasni Yihuudotaa Washingtonitti guutumaan guututti rifataniiru jechuun hojii gaggeessaan ol aanaan mana maree hariiroo hawaasa Yihuudotaa Washington dubbatee jira. Silaa gaa'ela isaanii irratti argamuudhaaf turre amma garuu sirna awwaalchaa isaanii irratti argamna jechuudhaan kan dubbatan kaadhimamaan halkan roobii rasaasaa yeroo ajjeefamanitti isa yaadachuun kaasee jira. Uummanni Yihuudotaa jireenya isaanii ifatti jiraachuu itti fufu jechuudhaan ammoo sagalee isaanii yoo dhageessifatan halbar itti dabaluudhaan ammoo gara fuulduraatti gamoo Yihuudotaa Washington keessatti nageenyi guddaan akka barbaachisu ni amanna jechuudhaanis dubbateeti kan inni jiru. Saandiyaagotti xayyaarri kufee manneenii fi konkolaattonni hedduun manca'uun dhagahame. Ameerikaa Saandiyaagoo keessatti xayyaarri xiqqaan tokko kufee manneen jireenyaa fi konkolaattota hedduutti ibiddi qabatee mancaatiidhaaf isaan yaaddesse yookaan isaan irraan gaheera. Balaa xiyyaaraa kanaan manneen jireenyaa fi konkolaattonni hedduun kan gubatan viidiyooleen garaagaraa agarsiisaa turaniiru. Xiyyaarri kun seenessa 550 fi moodela xiqqaa namoota 6 hanga 8 qabachuu dandeessudha. Xiyyaarri kuftee caccabdee akka sa'aatii biyyattiitti sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45 yoo ta'u sa'aatii sanatti urriin samiitti uffisee akka tures gabaasaaleen garaagaraa kaasaa turan. Boba'aan xiyyaara kanaaf manneenii fi konkolaattota irratti waan dhangala'eef ibiddi akka malee hammeessuudhaan manneen jireenyaa fi konkolaattota naannawa san jiran hunda akka mancaases gabaafame. Hanga kaleessa halkaniitti manneen balaa kanaan gubatan 15 yoo ta'an jiraattonni keessaa baqataniiran. Suuraawwan achirratti bahan akka agarsiisanitti konkolaattootaa fi gamoowwan mana jireenyaa hedduun gubatanii kan argamsiisan ta'uu gabaafamee jira. Dooniin waraanaa haaraa Kooriyaa Kaabaa osoo eebbifamaa jirtu mancaate Kim Jong Un hin dheekkamsiifte. Kim Jong Un warri doonii waraanaa mancaate hojjechuutti hirmaatan kabaja biyyaa miidhaniiran jechuudhaan kan qeeqanii fi kan irratti dhaadatanis dhagahame. Doonii waraanaa haaraan Kooriyaa Kaabaa osoo eebbifamaa jirtu mancaate kun ammoo hoogganaa kana akka hamaa dheekkamsiifteerti. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kan ta'an Kim Jong Un doonii waraanaa haaraa biyyi isaanii kamisa kaleessaa yeroo eebbifatutti garmalee manca'uu hordofee taatee sana gocha yakkaati jechuudhaan balaaleffachuudhaan gocha badii kana ammoo obsaan tasumayyuu bira darbuu hin dandeenyu jechuun dhaadatan. Kim warri doonii kana dizaayinii ishee hojjetan kabaja biyyaa garmalee waan miidhaniif itti gaafatamu jechuun dubbateera. Dooniin waraanaa toonii 500 ulfaatu kun manca'uudhaan madaallii eeggachuu dadhabuu isheetiin kufteerti. Miidiyaan biyyattii taatee kanaan wal qabatee namni miidhame jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu osoo hin ibsin hafeera. Taatee kamisa kaleessaa biyyattii keessatti yookaan biyyattii gara bahaatti buufata doonii Chongjing jedhamutti mudateen guutumaan guututti dhiibbaa irraa kan mancaate yommuu ta'u, itti gaafatamummaa ofii bahachuu diduu fi yaadrimee saayinsii kan hin bu'uureffanne jechuun Kim Jong Un namoota kana qeeqee jira. Namoonni dizaayinii doonii kanarratti hirmaatan ammatti maal akka adabaman wanti beekame kan hin jirre yommuu ta'u,
biyyattiin mirga namoomaa lammiilee biyyattii hin eegdu jedhamuun ammoo yeroo garagaraatti qeeqti. Kooriyaan kaabaa namni sababa kamiifuu sadarkaa jechuudhaan danda'amuuf ni hidhama jechuun rogeeyyiin garagaraa yoo balleessan namoota kana irratti tarii murteen du'aatis darbuu akka danda'u yeroo ammaa kana wal harkaa fuudhamee gabaafamaa jira. Israa'el hooggantoonni UK, Faransaayii fi Kaanaadaa humnoota shororkeessummaa jajjabeessan jechuun himatte. Ministeerri dhimma diyaaspooraa Israa'el Amichaahii Cheglii namni jedhamu ibsa baaseen hooggantoonni UK, Faransaayii fi Kaanaadaa humnoota shororkeessummaa jajjabeessanidha jechuudhaan deebisee balaaleffateera. Kibxata darbe Keir Starmer, Emmanuel Macron fi Mark Carney ibsa waloodhaan baasaniin haleellaa haaraa Israa'el Gaazatti raawwatte guutumaa guututti kan wal hin madaalle jechuudhaan yoo dubbatan uggurri gargaarsa namoomaa akka dakaafamu yookaan dhaabatu gaafachuun yoo hin kaane ammoo tarkaanfiin qabatamaa irratti fudhatamuu qaba jechuun akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Chegliin haleellaa Washington DC'tti raawwatameef deebii kennuudhaan shakkamaan Filisxeen bilisa baatu jedhee iyyaa ture jechuun yoo akeekan jechoonni sunis nagahaaf osoo hin taane jibbaadhaaf alaabaa ta'aniiru jechuun kan dubbatudha. Qondaaltichi akka jedhetti Israa'el akka jinniitti mul'isuudhaaf itti fayyadamuudhaaf kan oolfamaa jiru yoo ta'u warra kana jedhan sagalee farra Yahudotaa dhageessisaa jiru jechuudhaan nuuf beekamuu qaba jechuun dabaleera. Hooggantoota itti gaafatamummaa hin qabne biyyoota lixaa kanneen jibba kanaaf deeggarsa kennanillee itti gaafatamoodha jechuun deebiseera. Kunis karaa tasgabbeessuu cal'isuun haa ta'u itti gaafatamoo ta'uu qabaatu jechuudhaan hooggantoota sadan hundi isaanii karaa garagaraatiin humnoota shororkeessummaa deeggaran yookaan daangessuu dhabuu isaaniitiin jajjabeessaniiru jechuun deebisee himateera. Abshaalummaan kun gatii qaba, gatiin isaa sun ammoo dhiiga Yahudotaatiin kaffalama jechuunis dhaadateera. UK fi Faransaay dabalatee biyyoonni hedduun haleellaa Ameerikaatti lammiilee Israa'el irratti raawwate kanaaf deebii kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa UK David Lameen yakka suukanneessaa farra Yahudotaa jechuudhaan katabeera. Pireezidaantii Ibraahim Traoreen qonnaan bultoota biyyattiitiif meeshaalee qonnaa bilisaan arjooman. Kaapteen Ibraahim Traoreen mallaqa FCFA biliyoona 104 baasii gochuudhaan qonnaan bultoota biyyattiitiif kennaa gumaachaniiru. Ibraahim Traoree Burkiinaa Faasoo bulchaa kan jiran kamisa kaleessaa ganama qotee bultoota baadiyyaatti argamanii fi horsiisee bultootaaf jecha konkolaattota fe'umsaa, motorsaayikilota, tiraaktarootaa fi meeshaalee biraa akka arjoomanis dubbatameera. Burkiinaa Faasoon duula of danda'uu nyaataa galmaan gahuudhaaf hawaasa baadiyyaa deeggaruun gargaaruu akka barbaachisu kan himan Pireezidaantii Ibraahim Traoreen bara 2025-26tti biyyattii gara abbaa biyyummaa nyaataatti fiduudhaaf qonnaan bultootaaf tiraaktaroota 608 meeshaalee biraa kanneen motoraan hojjetan 1102 akkasumas fe'umsaaf kan oolan 17 fi kanneen birootis hedduu akka gumaachan guyyaa kaleessaa ifa godhaniiru. Meeshaaleen kunneen qonnaan bultootaaf kaffaltii malee kan dhihaatan yoo ta'u kaayyoon isaas yeroo dhihootti of danda'uu nyaataa galmaan gahuu jechuudhaan pireezidaantichi katabeera. Yuunivarsiitiin beekamaan Haarvard barattoota idil-addunyaa fudhachuu fi barsiisuu dhorke. Yuunivarsiitiin beekamaan Haarvard barattoota idil-addunyaa fudhachuu fi barsiisuu dhorkuun dhagahame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp yuunivarsiitii beekamaa hayyoota hedduu oomishuudhaaf beekamu yuunivarsiitii Haarvard barattoota idil-addunyaa akka hin fudhannee fi akka hin barsiisnes dhorkuun dhagahameeti kan jiru. Biyyoota 100 irraa kan walitti bahanii yuunivarsiiticha keessatti barattoonni baratan tilmaamaan 6,800 kan tahan gara yuunivarsiitiiwwan birootti akka jijjiiraman yookaan ammoo yoo hin barbaanne biyyattii gadhiisanii akka bahan jechuun ajaja dabarseera. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp yuunivarsiitichi farra Ameerikaa, farra Seem kanneen gara jabeeyyii ta'an mooraa isaa keessatti Yahudota irratti yakka haleellaa taasisan hayyamee jira. Dabalataan ammoo yuunivarsiitichi paartii kooministii Chaayinaa waliin waliigaltee uumaniiru kan jedhu sababa dhiheessuudhaan yuunivarsiiticha irratti murtoo dhoorgii kana dabarsuun isaa ammoo qeeqallee kaasaatii kan inni jiru.